Yoo yaa kam jirtu kabajamoo daawwattoota keenyaan nagaa keessanii ani nagaa godha. Maarree gaarras viidiyoo biraadhaan walitti deebinee jirra. Egaa viidiyoon keenya irraa kan nama bohaarsu, kan nama bashannansiisu, kan irraa baratamudha waan ta'eef namoonni viidiyoo kana ilaaltan hundi keessanii viidiyoo kana laayikii, sheerii, koomentii godhaa ni jajjabeessaa isiniin jedha. Warroonni sabskraayibii godhan immoo sabskraayibii gochuun gara maatii keenyatti dabalamaan isiniin jedha. Walumaan gara viidiyoo keenyatti dabarru. Irko, jaalalleen keenyudha. Tiyyaa kolonee labbaa tiyyaa. Isa dhugaa. Tiyya, ati garuu akka miidiyaatti dhiyaattee beektaa? Maalan beekaa sodaadheera. Hin sodaatin. Amma miidiyaatti isin dhiyeessaa interviiyuu tokko taatu kanaafiyyuu hin sodaatinaa isiniin jedha. Garuu isin akkamitti wal bartan? Egaa beekna akkamitti akka wal barre. Yaadattaa yeroo maarree beeksisa dandeechitti wal barre. Hojii barbaachuuttan isi argadheema. Kanaafiyyuu gaaffii tokko gaaffii interviiyuun dhufa jettanii yaaddan sirriitti qophaa'aa mari'adhaa hambeen deebi'aa ammasittiin. Kanaaf mucaan obboleettii Armee Adaadaa Hirkoo isheen lammaffaan waggaa meeqatti mana barumsaa galte? Waa'ee keetii kun? Jechuun naannoo koo baruu barbaadu. Namni si'ana hawaasi si'ana jireenya kee baruu barbaada. Kan kee miti waa'ee fira keetii yuutuubareetti ta'e. Waan tokko irraa fadhee waan achi taasaamu tokko isaa hunda sirriitti shaakalaa tolee. Achitti waan haasa'amu jedhanigaa xiqqoo ishee waanuma uummataaf ta'u waanuma gaggaarii qofaa ta'e sobiima. Hin barbaachisa taanaani xiqqoo sobiima jechuun sobas miti maala nama gaariidha. Gaarummaa keellee nanaasaa sobuun garuu barbaachisaa natti hin fakkaatu maaliif sobi? Jechuun koo gaarummaa yeroo haasoftu eeggachaa see jechuu fedhe jireenyaa fi miidiyaan garaagarii jedhani. Tiyyuu koo ati hin beektu dhiis ati jaalala qofa beekta. Ati ana jaallachuu qofa beektan ati ana irratti duutaam tiyyuun ammatti eessattan du'a jettee yaaddayini ana irratti duutaamati. Isa dhugaa jira anas si ajjeesaamti jaalala qofa. Maree keessatti xumurameera tole garuu immoo jechuudhaan tiyya keessumaa allaa keessumaa ati sobiin barbaachisu tole namni tokko akka waa tokko sobi tole. Dhugaa yoo sobuu baannee gaariidha maafsiiti namni dogoggora namaarraas hin barata gaarummaa qofarraan baratu namni. Jireenyuma keenya yoo naasee gaariidha. Sitti fakkaatu waan jiraannu naasaa. Maal ani soo nama jaallatamaadha. An jaallatama. Malee seenyummaa makeenaa isaatti seenyummaa makwaasee. Maal sila amma kana maal na biraa fuutati. Utuu namni meeqa si rakkisuusi. Isa dhugaa si jedha. Ati natti maxxantee mati. Maxxantuu natti taatee mati. Tiyya garooti waa sodaatu natti fakkaachaa harta. Xiqqoo sodaadheera. Sodaatiin. Irko sirriitti gorsime tiyyaa sodaateetti fakkaata. Garuu eenyufaatti miti akka interviiyuu taatu. Warra baadiyyaatti si meeraman. Ganda guutuutu naannee na ilaaluuf jedha. Irkoo dhugumaa baalchaa saafoo TV irratti dhiyaachuuf jedhanii. Gaafa yoom itti himtee? Gaddan bilbilee fi itti mee gaafa roobii kanan itti mee bilbilee. Roobii kana itti mee ni qophaa dilbatatti tamsaasa kallattiidhaan darbinaaniif tiyyaan yeroo hin jedhu kamisa ganama ibsaa balleessan jedha. Maaliif balleessanii rakkoo jira moo? Eenyu gamtaatu hojjetaa waajjira ibsaa achii keessa. Iyya adiraakeedhaa hirkoo sirriitti barsiisa. Bakkuma argatti kaakkaa deema gannaqaa deema waan ta'eef jechis dhaqiraatiin nu salphisaa laata jedhee yaadda waan ta'eef adiraakee sirriitti nu gorsi tole. Baay'ee natti tola isa dhugaan. Ammati isa booddeetti deebinaati. Ammachitti garuu tasgabbaa'ee haasa'e hin ariifatinii hin soobin. Maali? Soobin jiru. Dhugaa dubbannee lafa nutti dhiyee bulla. Achi istuudiyoo sanallee buluu dandeenya dhugaa dubbannee. Yoo yaa kam jirtu kabajamoo daawwattoota keenya nagaa keessanii nuti nagaa keenya maarree gaarrasii keessummoota jajjaboo akka biyyaatti nuti jaalannuuf nuti abdannu tokko qabadde isiniif dhiyaadheen jira. Egaa hanga xumura qophii keenyaatti nu faana turaa isiniin jedha warroonni chaanala kanaaf haaraa taatan sabskraayibii gochuun gara maatii keenyaatti dabalamaan isiniin jedha hanga xumura qophii keenyaatti nu faana turaa. Tole keessummoota keenya baga nagaan dhuftan isiniin jenneera. Baga nagaan nu eeddan. Baga nagaan nu eeddan ulfaata. Dibaabee kana yeroo tiyyaa wajjin deemtu yeroo baay'ee qabattee deemtan maaliif? Egaa dibaabee isheerra qabeen dhufe dibaabee xiyyaarra qabeen dhufe aduun akka ittiin buune roobni akka ittiin buune haasaan namoota guddisa badanii tokkos akka ittiin buune irra qabaan deemu. Mee xiyyaa kana wajjin akkamitti wal bartan? Egaa tiyyuu koo kana wajjin walan bareen jedhu gaazexeessa. Dhugaadhaan utuun karaarra deemu warqeerra ni jedhee ton taane hojii barbaachatti wal barre hojii wayii dhaabbati tokko hojii beeksisa baaseenaan beeksisicha dorgomuudhaan tiyyuu kana wajjin achi booddee eeyyee achittiti utuma achitti walii wajjin dorgomnuun bilbila see fudhadhe. Tole erga fudhattee maal goote mee uummata kana duratti dubbadhu? Fudhadhee har'a nan dubbadha uummata duratti.
yoo darbite naa bilbilta yoo hin darbe siin bilbila abbaanumti dhufee argee walii bilbilu jennee achii booddee galgala gara waggaa tokkoofan gaafadhe. Tole erga hojicha argame yoo. Hojicha erga isaan nama qaxaranii iyyuu ji'a 9-8 darbeera achii booddee ittuman fufee gaa. Tole sana booddee immoo maaltu ta'e? Kana irratti ishee wajjin bilbilu isheenis akkana jaallachuu taate anis akka jaallachuun ta'e akkanatti siquu taate akka itti siquun ta'e akka walitti siquu taane akkuma amma jirru taane gaa. Tole mee asumaan abbaatiyyaatiin maal jechuu barbaadda? Koloneel Abbaatiyyaa. Tole ati barreessaa kitaabaati jechuu dhageera. Yeroo kitaaba barreessite sana keessa mudannoo akkamitti mudate kana nuuf qoodime? Yeroon qola kitaabaa barreesse tokko durbi 2-3 tokko yaaliin irratti taasisaniiru. Garuu hin fashalaa yaalichi hin taane anu. Cicheen itti hafe tiyyaatti. Cichoomin. Amala tiyyaa keessaati maal jaalatta yeroo baay'ee? Obsasi. Dhugaa jechuuf obsa tiyyaa utuu namni qabaate namni biyya kana utuu qabaateeti waa meeqa danda'a. Obsi ishee dhagaa affeela. Dhagaa affeela jedhamu. Obsi dhagaa affeela. Dhagaa affeela amma ammaatti dhagaa affeeluuf yaallee garuu obsa baay'ee qabdi. Tiyya mee'atti immoo amala hirkoo keessa maal jaallattame? Hirkoo waan jaallatamu baay'ee qaba gaa. Akkuma isin beektan baay'ee nama qulqulluudha. Nama keessa isaatii homaa hin qabnedha. Xiqqooma gowwummaa qaba malee baay'ee nama qulqulluudha. Baay'ee tokko. Gowwaa? Ilmoo dhiiraatiin gowwaa hin jedhamu tole? Ammeenyaaf tutuun taane gowwaadha jechuun koo garraamiima akkuma itti dhufetti taasa'a. Namni immoo si hubatu si galee. Tiyya. Tiyya. Kana tiyya. Si'a meeqan obsee bisa dhugaan siin jedhan. Nama duratti naqaanesite kana booddee ija keessee arguun barbaadu. Nama abshaala barbaadu. Rakkina qabu. Ati galatoomuu. Interviewin irraa kun xumuramu waasaa moo maalodha? Hirkoo miti kun? Hirkoo? Hin ta'u jennee waltajjii dhiirnee baane. Tiyyaa akkam gootee baate? Wanti jalqaba gaarii ma yaadne achi booddee tiyyaan immoo carraa kana fayyadamteetu namiidhuu barbaadde ana. Amma isheen akkachittiin ishee yaaddu anaan gowwaadha naan jettee nama abshaala barbaaddachuu isheeti. Nagayan immoo obsanii tiyyaaf qabumoo? As Gowwaas hin jette tiyyaan? Wayyoo maal gootee baate ree? Achittan ija isheetti itti meen lammata si arguun barbaadu dhiisee ba'e. Ati garuu sirrii ma gowwaadha? An gowwaa miti. An sanyii dhuguma baalcha saafoo hirkooti. Haloo! Egaa daawwattoota keenya qophiin keenya har'aa kana fakkaata ture akkasinitti gammadaniif irraa baratan abdii guddaa isinirraa qaba. Egaa viidiyoo biraadhaan nama walitti deebinutti nagaannaa turaa isiniin jedha. Warroonni viidiyoo kana laayikii godhaa, sheerii, koomentii naa godhaa isiniin jedha. YouTube kana immoo subscribe gochuun irraanfatinaa galatoomaa isiniin jaalladha. Isin jaallatamtoota.